Weebsaayitiin maali? Weebsaayitii tokko gaafa ijaaruudhaaf deemnu kan dhaabbilees haa ta'u kan mataa keessanii weebsaayitii dhuunfaallee haa ta'u maaltu barbaachisaa? Bu'uurri weebsaayitii WordPress kunoo akkamii waan jedhu tokko tokkoon waliin ilaalla jechuudha. Tokko tokkoon ni ilaalla jechuudha. Akkuma asirraa agartan bu'uurri weebsaayitiidha. Weebsaayitii tokko bu'uuraaleen isaa maali? Jechuudhaaf weebsaayitii yeroo ammaa bu'uura daldalaa fi hojii dijitaalaa ta'ee jira akkuma beektan jechuudha. Namoonni baay'eenis odeeffannoo barbaaduuf, oomisha bitachuuf, tajaajila argachuuf, koorsii barachuudhaa fi waa'ee dhaabbata tokkoo beeksisuu fi beekuullee yoo barbaadan jalqaba weebsaayitii isaanii daawwatu jechuudha. Kanaaf immoo weebsaayitiin waan hunda keessatti ijoodha jechuudha. Gabaa dijitaalaa kam keessattuu. Kanaaf ogeessa maarkeetingii yookaan immoo dijitaal maarkeetingii ta'uu yoo barbaadan bu'uuraalee weebsaayitii sirriitti hubachuun waan baay'ee barbaachisaa ta'e keessa jechuudha. Kutaa kana keessatti weebsaayitiin maal akka ta'e, gosoota isaa, qaamolee ijoo isaadha, akkaataa inni itti hojjetu, faayidaa isaa, amaloota weebsaayitii gaarii bifa gaarii ta'een bifa gadi fageenya qabuun kan barannu ta'a jechuudha. Haala salphaadhaa fi fakkeenya qabatamaa waliin ilaalaa deemna jechuudha. Weebsaayitiin maali? Weebsaayitiin maali? Maalummaa weebsaayitii irraa gaafa kaanu immoo weebsaayitii jechuun walitti qabama fuulootaa yookaan immoo weeb peejis yookaan walitti qabama fuuloota intarneetii irratti argaman kan maqaa addaa yookaan immoo doomeen neemii tokko jalatti gurmaa'anii yookaan immoo kuufamanii kan hojjetu jechuudha. Fuulonni kunneenis barruu, suuraa, viidiyoo, sagalee, galmee yookaan immoo kanneen akka PDF'dhaan haa ta'uu fi odeeffannoo adda addaa qabachuu waan danda'u jechuudha. Namni tokko biroosarii akka Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox yookaan immoo Safari fayyadamuun URL weebsaayitii adireesii barreessuun weebsaayitii daawwachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitoota beekamoo amma addunyaa kana keessa jiran keessaa yoo kan ilaallu ta'e immoo weebsaayitii beekamoo kanneen akka Googiliidha. Google.com mataa isaa jechuudha. Wikipeediyaa jechuudha. Wikipeediyaa.com jira. Amazon kanneen akka weebsaayitii BBC fa'aa yoo fudhannu ta'e Trueshop, WordPress.com illeen weebsaayitii keessaa isa tokko jechuudha. So weebsaayitiin kun yeroo weebsaayitiin kunneen immoo maal qabu? Kaayyoowwan adda addaa kaayyoowwan irratti divilooppii ta'an kan irratti ijaaraman qaban jechuudha. Weebsaayitiin immoo akkamitti hojjeta gaafa jennee ilaallu immoo yeroo namni biroosarii isaa keessatti maqaa weebsaayitii barreessu, maqaa weebsaayitii tokko gaafa barreessu biroosarichi gaafii sarvariitti erga jechuudha. Sarvariin maali? Kan weebsaayitii hundayyuu iddoo kuufama weebsaayitiileeti jechuudha. Sarvarichi fuula barbaachisaa yookaan ati gaafatte sana fuula barbaachisaa sana filatee gama keenya dhaga'amu. Namoonni isinitti mul'anne baatanii deebi'uu dandeessu yookaan immoo bilbila keessan iskroolii fi iskroolaappii yookaan immoo daawwanii gochuu dandeessu jechuudha. So biroosarichi maal godhaa? Gaaffii sarvariitti erga jechuudha. Gaaffii sarvariitti erga jechuudha. Sarvariin immoo fuula inni gaafate sanaaf maal godha jechuudha? Xiinxaleetu wanta inni gaafate sanaaf fuula weebsaayitii sanaa kan itti ergu ta'a jechuudha. Sarvarichi fuula barbaadame sana gama isaatti deebisa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo biroosarichi fuula sana namichaaf maal godha? Akka inni dispilees ta'u yookaan immoo itti mul'atu godha jechuudha. Adeemsi kun yeroo muraasa keessatti yookaan immoo maayikiroosekondii yookaan immoo the speed of light'dhaan jechuudha kan inni hojjetu. Fakkeenyaaf namni tokko biroosarii isaa keessatti www.example.com weebsaayitiin jiru tokko yoo jiraatu ta'e weebsaayitii kana kana jechuudhaan barreesseetu maal godha jechuudha. Search godha. Chrome irratti yookaan Google yookaan Wikipeediyaa isaa yookaan fuula Microsoft Edge isaa seenee jechuudha. Sarvarichi fuula jalqabaa deebisee biroosarii namni sun gaafate irratti maal godha jechuudha.
isa kan garsiisu ta'a jechuudha. Websaayitii tokko inni search gootan jechuudha. Qaamoleen ijoo websaayitii immoo maal fa'aadha jennee yoo ilaallu taate websaayitii gaariin qaamolee ijoo hedduu ta'anidha. Kan inni of keessaa qabu jechuudha. Kunneenis immoo kanneen akka hoompeejii fa'aa. Hoompeej jechuun fuula jalqabaa websaayitii keenyaa yookaan the front page kamti jennuun jechuudha. Yeroo namni websaayitii banu jalqaba fuula kana arga jechuudha. Fuulli inni jalqaba argu sana maal jedhama? Hoompeej jechuudhaan jechuudha. Fuulli kun waa'ee maal ibsa? Maal fa'aatu immoo fuula kanarratti immoo jira jennee yoo ilaallu ta'e immoo maali? Fuulli kun waa'ee dhaabbatichaa yookaan immoo websaayiticha sanii waan kaayyoosaa ni ibsa jechuudha. Gara fuulota birootis ni qajeelchaa kanneen akka about page isaatiitti, contact page isaatiitti, disclaimerii, seerota isaa, privacy poolisiiwwan isaa hundattuu kan qajeelchudha jechuudha. Oomisha yookaan immoo tajaajila websaayitiin sun kannullee ni agarsiisa jechuudha. Navigation meenuu kan jennuun immoo maal fa'aadha? Navigation meenuu. Amma fakkeenyaaf fuula barnootaa daminaa e-learning.daminaa.org jedhu kana gaafa isin search gootan maal agarsiisa? Tajaajila nuti kenninu gosoota barnootaa nuti kenninu kanneen akka forex tradingidha, cryptocurrency, barnoota ingilishii, digital marketing, Amazon affiliate wantoota garaagaraa kana kan inni isinitti agarsiisu jechuudha. That is the homepage of our website. Homepage website keenyaati jechuudha. Navigation menu kan jennuun immoo maal fa'aadha? Navigation meenuun maal fa'aadha? Navigation menu gaafa ilaallu immoo navigation menu jechuun maal jechuudha? Websaayitii keenya asirratti gaafa websaayitii nama tokko gaafa bantan mataa kana gubbaa irratti maal agarsiisa? Hoomii, about page, service, blogii, contactii fa'aa jedhee inni tarraa'ee gubbaa kanarratti argamu. Maal jedhama? Inni kun navigation menu jedhama jechuudha. Meenuu gaariin fayyadamaa salphatti odeeffannoo fayyadamaan websaayitii keessanii salphatti odeeffannoo akka inni argatu kan gargaarudha jechuudha. Inni sadaffaan immoo maal qabaa? Hoompeejiin kuni kontentiidha kan inni qabu jechuudha. Kontentii jechuun qabiyyee websaayitii irratti maxxanfamu jechuudha. Kunis inni ta'uu danda'u yookaan immoo bifti inni ittiin ta'uu danda'u bifa barruutiin ta'uu danda'a, suuraa ta'uu danda'a, viidiyoo ta'uu danda'a, audio, PDF fi infograafikii yookaan immoo bifa giraafii garaagaraatiin irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa kanas qabatamaan hunda isaatu waliin ilaalla jechuudha. Qabiyyeen qulqullina qabu SEO fi muuxannoo fayyadamaa fooyyessuudhaaf immoo gahee guddaa akka inni qabu yoomilleeyyuu dagachuu hin qabdan jechuudha. Afuraffaa irratti maal qaba gaafa jennu immoo fuutarii. Fuutar jechuun miiljalee websaayitii keessanii gama jalaa irratti kan argamu jechuudha. Gama jalaati irratti websaayitii argamu jechuudha. Fuutarri kutaa gadi aanaa websaayitii keessaniiti jechuudha. Yeroo baay'ee qaama fuutarii kana keessatti immoo maal fa'aatiitu argama jennee yoo ilaallu taate seera akka koopiraayitii fa'aa gochuun websaayitii sanarraa hin danda'amne fa'aa kan isinii ibsu yoo ta'u, privacy policy, terms of conditions wantoota akkanaa kunneen fa'aa kan agarsiisu ta'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf asirratti dhufnee gaafa ilaallu websaayitii mee amma fakkeenyaaf Machaaraa Miicata jennee mee amma waan tokko asirraa gaafa yoo search goonu haa ta'u ta'e websaayitiin bulchiinsa magaalaa Machaaraa Miicataa haala kanaan kunoo asirratti nu fide jechuudha. Haala kanaan fida kunooti gaafa fidu jechuudha. Websaayitii kanarratti navigation meenuun kunooti isa kana jechuudha. Godina Harargee Lixaatti bulchiinsa magaalaa Machaaraa Miicataadha. Kunooti websaayitiin kun Machaaraa Miicataa City kan ta'e jechuudha. Loogoo isaaniillee asirraa qaba. Welcome to Machaaraa Miicataa City Administration jedha. This one is homepage, news, privacy about city services isaan kun hundinuu maali? This part is the navigation menu part yookaan immoo navigation menuudha websaayitii kanaati jechuudha. Inni kun immoo maali? Kun immoo fuutariin immoo nuti jenne immoo eessa jira? Fuutariin eessa jira? Kunooti gadi kana jira jechuudha. Fuutariin kunooti contact info office bulchiinsichaa bilbila asii qaba, imeelii isaanii as jira,
phone numberiin kunoo ka ambulaansiidha, ka poolis xaabiyaa isaanii, fire departmentii isaanii, useful linkiin kunooti immoo kanneen akka governmentii, administrationii, town residentii, town gallery isaanii as jira. Barnoota mana barnoota isaanii as jalatti kan argamudha. Copywriting kunooti at Machara Mijataa City all rights are reserved jedha. Kunooti asirratti yoo ilaaltan ta'e developed by Daminatech injinar Fiixabaa Ismaa'eel kan jedhu kunooti jala kanarra jira. Amma Fiixabaa Ismaa'eel kan jedhu kana gaafa asirraa tu'in immoo eessa nu geessaa weebsaayitii pilaatfoormii hojii kan koo irratti bifa kanaan nu geessuu danda'a. Danda'e jechuudha. Kunooti navigation paartiin keenya immoo asirra jira. Hojiilee kunoo haala kanaan akkanatti kan garsiisudha jechuudha. So gaafa waan keenyatti gaafa deebinu footer paartii kun haala kanaan jira jechuudha. Kan biraa ammaas hoompeejii kanarratti kan argamu maali? Inni shanaffaan kontaakti peejii jechuudha. Fuula kana irratti kontaakti peejii fuula kanaa irratti maaltitu argamaa gaafa jennee kontaakti peejii qaba jechuudha. Weebsaayitiin kamiyyuutu kunooti haala asirraa argamu kanaan Machara Mijataa amma fakkeenyaaf yoo dhufnu ta'e kontaakti peejii qaba jechuudha. Kontaakti peejii kun hin xumuramne ganaa isaadha. So kontaakti peejiin maal qabaa? Lakkoofsa bakka ittiin dhaabbata sana qunnamuu dandeessu kan of keessaa qabudha jechuudha. Kontaakti peejiidha inni shanaffaan of keessaa qabu. Kunooti kontaakti as kan jedhu kana kontaakti as kan jedhu bilbilaan waa'ee odeeffannoo kanneen tokko irratti waan dabalataa barbaadu taanaan isaan sun maal godha jechuudha. Kontaakti peejii kana jala seenanii haala ittiin nu qunnamuu danda'an lakkoofsa bilbilaa keenyallee wantoota garaagaraatis kunooti weebsaayitiin Faayidaa Job Search and Digital kan jedhudha. Email at support@faayidajob.com kan jedhu weebsaayitiin keenya immoo kana ta'uu agarsiisa jechuudha. Send us message jennee namoota sanaaf bakka itti meeseejii namoonni ittiin qunnamuu danda'anillee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kunooti asirratti odeeffannoo isaanii nu kaa'uudhaan waan barbaadan yookaan ibsanurraa barbaadan sana immoo asiin submit nu gochuu danda'u jechuudha. Haala kanaan kontaakti peejii qaba jechuudha. Kontaakti peejiin fuula kontaakti peejii irratti immoo maaltitu jiraachuu qaba? Lakkoofsi bilbilaa jiraachuu qaba. Imeeliin jiraachuu qaba. Adireesiin jiraachuu qaba. Adireesiin iddoo argamaa jechuudha. Kontaakti foormiin jiraachuu qaba. Google Maappii illee argamuu danda'a jechuudha. Isaan kun yoo kontaakti peejii keenya irratti yookaan argaman taate weebsaayitii maal qabu ulaagaa guute yookaan immoo weebsaayitii gaarii keessatti ramadama jechuudha. Kun maamiloonni dhaabbata keenya salphatti qunnamuudhaaf illee kan gargaarudha jechuudha. So wannan jechuun jiru isinii galaa? Isinii galaa jiraa? Hin dhaga'amaa asirratti? Neetwoorkiin jiraa? Galaa jira. Tole. Kanaaf egaa hoompeejiin erga hangana qabaachuu isaa erga ilaalleen boodatti immoo gosoota weebsaayitii mee haa ilaallu. Weebsaayitoonni kaayyoo isaanii irratti hundaa'uudhaan weebsaayitii gosoota garaagaraatti kan jiran jechuudha. Tokko biloogii. Biloogii kan nuti jennuun barruuleedhaa fi barnoota maxxansuudhaaf oolan jechuudha. Weebsaayitii barnootaati. Isaan kunniin biizines weebsaayitiin immoo biizines weebsaayitii kan nuti jennu immoo dhaabbata tokko beeksisuudhaaf fakkeenyaaf kaampaanii haa ta'u hospitaala manneen barnootaa isaan weebsaayitiileen akkanaa kun biizines weebsaayitiidha kan jedhamanii biizines weebsaayitii kan biraa biloogii biizines weebsaayitii sadaffaa irratti immoo e-commerce weebsaayitiidha. E-commerce weebsaayitii kan jennuun e-commerce jechuun jecha lamarraa kan walitti dhufe yommuu ta'u electronic and commercials kan jedhamu yookaan immoo electronic commercials yookaan immoo gabaa intarneetaa gabaa bittaa fi gurgurtaa intarneetii irratti adeemsifamu jechuudha. So isaan kun weebsaayitii kanneen akka Amazon, Affiliate, Shopify, Stoorsii fa'aadha jechuudha.
Shopify faadha jechuudha. Okay. Okay. E-commerce website kanneen akka Amazonii, Shopify, Storesii fa'aa qilleensa irraa search gootanii illee ilaaluu kan dandeessan kanneen akka turushop.com isaan kunniin maal jedhamu? E-commerce website jedhamu. News website'n immoo website akka BBC fa'aa. BBC'n amma fakkeenyaaf oduudhaaf jechuudha. Oduudha kan isaan odeeffannoo garagaraati waa'ee newsiidhaati kan isaan irratti dhiyeessan jechuudha. Sanaaf news website kan jedhamu jira. Portfolio website dha kan biraa immoo hojii nama dhuunfaadhaa agarsiisuudhaaf kuni fakkeenyaaf akka footograafarii fa'aa footograafarii gaarii yoo ta'e namni sun piroofaayilii isaadhaa akka namoonni addunyaarra jiran isa qunnamaniif maal gochuu danda'a jechuudha. Namni footogiraafii hojii tokko websaayitii develop godhee sanarratti waa'ee isaa oloo baasuu danda'a jechuudha. Yoo giraafiksii diizaayinii yookaan divelooparii illee yoo ta'u ta'e jechuudha. Inni kun portfolio websites jennaani. Inni biraa immoo educational website yookaan immoo koorsiidhaa fi barnoota onlaayinii kennuudhaaf website gargaaran jechuudha. Isaan kun kanneen amma fakkeenyaaf kan akka Damina e-learning.com, Damina e-learning at damina.damina.org kan nuti jennuun kana jechuudha. Educational website dha jechuudha isaan kuni. Har'a website dhiyeenya PowerPoint dhaan kan isin garsiisaa ture. Har'a website irra gallee website irratti barachaa jirra jechuudha. Isaan kun fakkeenyi kana educational website. Faayidaa website immoo maali? Erga website gara gosoota website kanallee erga laalleen booda faayidaa website dha maali? Website'n faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa daldala keenya sa'aatii 24 online irratti 24 hours and 7 days torbaan keessa jiran yookaan immoo guyyoota torbaanii jiran keessa hundattuu sa'aatii 24 daldala keenya online irratti adeemsisuudhaaf maal website'n nu dandeessa jechuudha. Akka daldalli keenya sa'aatii 24 adeemuuf jechuudha. Maamiloota addunyaa mara bira gahuudhaaf website'n faayidaa website keessaa kan lammaffaati. Amanamummaa dhaabbata tokkootti illee ni dabala jechuudha. SEO irratti daawwattoota SEO irraayis daawwattoota ni argamsiisa. SEO kan jennu search engine optimization jechuudha. Search engine optimization irra maal fida jechuudha? Daawwattoota agarsiisa jechuudha. Oomisha onlaayinii gurguruu dandeessa. Odeeffannoo yeroo kamiyyuu odeeffannoolee ittiin qooduu dandeessa jechuudha. Amaloonni websaayitii gaarii immoo maali? Erga faayidaa websaayitii kana ta'e amaloonni websaayitii gaarii maali? Websaayitii gaariin saffisaan banama. Moobaayilii irratti gaarii ta'e hojjeta. Naavigeeshinii akka reefu sana ilaalle sana salphaa qaba. Qabiyyee qulqullina qabu yookaan kontentii qulqullina qabu qaba. Nageenyi isaa yookaan immoo HTTPS qaba jechuudha. SEO friendly dha. Suuraadhaa fi viidiyoo sirnaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fuulli isaa qulqulluudhaa fi salphaadha jechuudha. Website'n gaarii jedhamu websiteii akka sanaati. Mee amma fakkeenyaaf yoo kan ilaallu ta'e asii jechuudha. Mee about page websiteii bulchiinsa magaalaa Machaaraa Miicataa kana gaafa ilaallu kunoo tajaajiloota isaan keessatti jirullee haala kanaan agarsiisa. Home page isaa immoo yoo asii kan ilaallu ta'e home page'n isaanii as jira. Home page isaarrallee gallee gaafa ilaaluu dandeenya jechuudha. Asirraa suuraa maalii viidiyoodhaan illee qabaachuu danda'a jechuudha. Viidiyoolee qabaachuu danda'a yookaan about page jala viidiyoon inni kun bilbila irratti illee yoo search gootan qixa sirriitiin hojjeta jechuudha. Qixa sirriitiin kan hojjetu jechuudha. Kan agarsiisu. Websiteewwan akkana amma fakkeenyaaf asirraa yoo kan ilaaltan ta'e haala kanaan maal qaba jechuudha. Viidiyoowwan waajjira bulchiinsa
isaaniitii fi viidiyoowwan barbaanne viidiyoolee garaagaraa asirratti amma kun masoob seentarii isaanii kan biiroo bulchiinsa isaanii viidiyoo haala kanaanillee irratti fe'uu dandeenya jechuudha. SEO friendly jechuudha. Suuraa fi viidiyoo sirnaan fayyadama. Fuulli isaa qulqulluudhaa fi salphaadha jechuudha. Fakkeenya qabatamaa tokko yoo ilaallu taate mee mana nyaataa tokko haa ilaallu. Mana nyaataa naannoo keessanii kan jiru yookaan immoo amma Finfinnee keessatti yoo jiraattan taate mana nyaataa naannoo keessan jiru Google Maap irraa search gochuudhaan weebsaayitii isaaniirra bilbilli isaanii onlaayinii weebsaayitii isaaniirratti maaltu jira hoompeejii isaanii meenuun nyaataa jira gatiin jira suuraan nyaataa kontaaktii Google Maap isaaniitii fi buukingi foormii qaba jechuudha ni qabaatu isaan kunniin ilaaluudhaan maal goonaa namoonni mana nyaataa sana daawwachuun dura weebsaayitii isaa irraa odeeffannoo namoonni waa'ee mana nyaataa sana gaafa daawwachuu dhaqan immoo weebsaayitiin isaanii odeeffannoo guutuu kennuu danda'uudha qaba jechuudha. Weebsaayitiin wanta irratti ijaarame sana fakkaachuu qaba jechuudha. Walumaa galatti odeeffannoon achirra jirulleen waan irratti kaayuu ijaarameef sana fakkaachuu qaba. Weebsaayitiidhaaf maarkeetingii dijitaalaa weebsaayitii wiirtuu hojii maarkeetingii dijitaalaati jennee jirra. Chaanaalonni akka SEO'dhaa, Google Adsii, Facebook Adsii, Email maarkeetingii, Content maarkeetingii, Social Media kunneen hedduun gara weebsaayitiitti nama geessu jechuudha. Facebook yoo ilaaltan weebsaayitii type of website facebook.com Telegram yoo ilaaltan telegram.com jechuudha. Weebsaayitiin qulqullina qabu malee beeksisnii fi maarkeetingiin dijitaalaa bu'aa barbaadamu guutumatti fiduu dhiisuu danda'a jechuudha. Bu'aa barbaadamu dijitaal maarkeetingii kanarraa bu'aa barbaadamu sana fiduudhaaf maal gochuu qabna nuti weebsaayitii qulqulluudhaa fi odeeffannoo gaarii kan qulqullina qabu fi odeeffannoo gaariidhaa fi dhugaa ta'e kan nu qabaachuu qabna jechuudha. Walumaa galatti weebsaayitiin walitti qabama fuulota intarneetii irratti argaman kan odeeffannoo oomisha yookaan tajaajila namootaaf dhiyeessuudha. Hoompeejii, naavigeeshin meenuu, koontentii, fuutariidhaa fi kontaaktii peejii qaamolee isaa ijoo ta'uu ilaallee jirra jechuudha. Weebsaayitiin gaariin saffisa qaba, nageenya qaba, moobaayil fireendiliidha. Moobaayil fireendilii jechuun bilbila irratti ni hojjeta. SEO friendly ta'ee qophaa'uu qaba jechuudha. Yeroo ammaa maarkeetingii dijitaalaa keessatti weebsaayitii wiirtuu hojii ta'uun daldala guddisuun maamiloota argachuudhaa fi amanamummaa ijaaruudhaaf gahee guddaa pilaatfoormii qabu keessaa jechuudha. Kanaaf waa'ee weebsaayitiidhaa qixa sirriitiin dabaaftanii beekuu qabdan jechuudha isinilleeni. Leessanii kanarratti bu'uuraalee weebsaayitii kan jedhu kanarratti wanti isin hin galin wanni ifan ta'e hin jiraa? Hin jiru. Waan ifaadha. Na bira ifaan hin jiru, ibsaan hin jiru. Niitoorkiin baay'ee na rakkisee hoospootidhaan kan waayifiin hin jiru kan inni seene kanarra itti fufuu hin dandeenye sababa baatirii bilbilaallee namaan hin mari'atu. Asirraa isiniifillee immoo kun immoo gaarii taa'ee jechuudha. Yoo itti dhufu yoo asirraa illee jalqabne isa lammaffaarraa weebsaayitii gara ijaaruudhaatitti maqaa doomeeniidha waan jedhu waliin eegalle jechuudha. Doomeeneemiidhaa fi weeb hoostingii maal jechuudha? Akkaataa weebsaayitii jalqabuudhaaf filannoo jalqabaa bara 2026 yoo dijitaal maarkeetingii jechuun yeroodhaa wajjin deemu waan yeroon barbaaddu wajjin deemu isin jedheen ture. Yeroo darbe keessatti doomeeneemiin maali? Doomeeneemii kana immoo akkamitti riisarchi goona? Akkamitti doomeeneemii akkamitti filachuu qabna waan jedhuudhaa fi doomeeneemii filannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Doomeeneemii illee weeb hoostingiidhaa wajjin aawutoo walirratti akka isin bituu dandeessan waliin ilaallee jechuudha. Yeroo ammaa addunyaan gara dijitaalaatti ce'aa jirti. Namoonni dhuunfaa dhaabbileen daldalaa mootummaa fi dhaabbileen barnootaa odeeffannoo isaanii onlaayinii irratti dhiyeessuudhaaf weebsaayitii fayyadamu. Garuu weebsaayitii tokko ijaaruun diizaayinii qofaa miti. Waan nuti hubachuu qabnu jechuudha. Bu'uura isaa keessaa wantoota murteessoo ta'an doomeeneemiidhaa fi weeb hoostingiidha jechuudha. Weeb hoostingiidhaa fi doomeeneemiin hin jiru taanaan weebsaayitii tokko ijaaruu hin dandeenyu. Namni weebsaayitii jalqabuu barbaadu kamiyyuu doomeenii maqaa gaariidhaa fi hoostingii amanamaa
filachuu qaba jechuudha. Filannoon sirrii ta'ee weebsaayitii keessa saffisaa nageenya qabuu fi googilii keessatti mul'achuu danda'u isa taasisa jechuudha. Qajeelfamaan keessa doomeen neemiin maal akka ta'e, weeb hoostingiin maal akka ta'e, akkamitti filachuu akka dandeenyu, wantoota ilaalamuu qabanii fi dogoggora irraa of eeggachuu qabnullee bal'inaan ilaalla jechuudha. Waqtii itti aanutti asirratti fufna. Yaa'u teeknikaal hirarii irra sababa neetwoorkii fi ifa ibsaatiin na mudateef dhiifama isin jecha sagaleen kiyya har'allee I think asirri jiru taalloo yeroo darbe na qabee fi so asirraa waqtii itti aanu asirraatti fufna hanga ammaatti waan hin dubbadde keessaa wanni isiniin galii yoo jiraatu ta'e gaafachuu dandeessan.